ulfaadhaa galatoomaa rabbi umrii keessan dheeressu hin jedha waggaa 17 kanan taanatti fakkaata jara keenya waan jedhee barreesse namichi maarraayyaa galtee raftee naan jedhe mana hidhaa keessaan bayyan jennaan maalii jennaan walaloo tokko barreessee walaleessee wallise ayyaana kobbadee hiree koo jallatee seeraan na dagatee seenaan na lagatee iyyannaan koo kana meenaa dhaggeeffadhaa sa biyyi kun anaa gayyaadha moo haadhaa deebisaan eeggadhaa jedhe manni kan koo kana jedhee hin himadhu banadhee ol galee yaaratti hin baafadhu hireen koo tumamuu saamamuu hidhamuu akkas ta'e nafeena simadhaa namuu eessaan galee rafamu lamuun eessaan galee rafa waan artiin nama keessatti hin uumne wanni artiin namatti hin hojjanne wanni artiin moo yeroo tokkicha mataan namaa yeroo tokkicha qabate akka nama godhu rabbuma beeka khulaasa haasaa har'aa keessaan hamma eegireetti raayyaa manzuumarra eeginaa khulaasa haasaa har'aa keessaa That